they love me, all my people with me, they love me all. But if they do love you, They will die to protect me, my people. naannoo bara faranjoota 1940 keessaa kaaba Afrikaa gammoojjii Liibiyaa lafa maansaaf biyyee diimtuu keessatti dhalate. Abbaan isaa Muhammad Abdul Salaam bin Hamad bin yookiin ammoo Abu Miniyaar jedhamuudhaan beekamu. Liibiyaa gara lixaatti re'ee fi gaala horsiisaa ilma isaanii dhumarra maqaan isaanii guutuu addunyaatti beekame kana guddifataniitu jiru. Ilmi horsiisee bulaa kun ammoo carraa barnootaa kan argate mana barnoota kolonii Itaaliin ijaartee keessatti ture. Maqaan guutuun isaa ammoo Mumar Muhammad Abu Miniyaar Al-Gadaafi jedhamuudhaan beekama. Garuu miidiyaaleen idil addunyaa Muhammad Gadaafi jechuudhaan gabaasanii hawaasa addunyaatiin wal barsiisaniitu jiru. Bulchiinsa seertee jedhamuun beekamu kolonii Xaaliyaanii jala turte keessatti kadhalatee Muhammad Gadaafiin ilma hiyyeessaa maatii warra Arabaa Beediyuum jedhamuudhaan beekamanirra ilma dhalateedha. Mana barnootaa Sabihaa keessatti Gadaafiin ilma sabboonaa sanyii Arabaa leellisu ta'ee ol guddate. Barnoota isaatiin ammoo barataa cimaa barattoonni hedduun hiriiranii jala deemanii irraa barataan ture. Naannoo bara faranjoota 1950 keessa ammoo yuunivarsiitii Bengaazii Liibiyaa keessatti argamtu seenuudhaan barnoota seenaa barachuu fi carraa argate. Digirii jalqabaa isaa ammoo barnoota seenaatiin eega xumureen duuba moona waraanaa Royal Military Academy seenuudhaan saayinsii waraanaa irratti dabalatuudhaan leenjii. Tajaajila waraanaa biyyaalessaa biyyattii keessatti kenneen ammoo Muhammad Gadaafiin gulantaa kolonummaa argachuudhaan Kolonel Muhammad Gadaafi jedhamuudhaan maqaa dabalataa argate. Namni biyya kaaba Afrikaatti dhalate kun dhalootaan nama arnyaamessa mufii fuula irraa qabu janna ila barbadaa murataa nama yennaa waltajjii irraa dubbatu wanni inni dubbatu namoota isa fuuldura jiran hunda harkisu ture. Gadaafiin nama dheeras gabaabaas hin jedhamne nama jiddu galeessa diimaa fuula bal'atuu fi rifeensa luucaa qabuudha. Ilmi Abu Miniyaar Muhammad Gadaafiin siyaasa biyyattii keessatti kan seene bara mootii Idris Liibiyaa bulchaa turan keessa akka ture seenaan dudduubee isaanii dubbata. Mootiin Idris nama hidda dhalootaa Afrikaa qabuu fi aadaa fi amantaa durii leellisuu waan ta'eef sababa kanaaf amantaa ammayyaa dafee itti makamuu fi nama rakkateedha. Mootiin Liibiyaa yennaa sanii Idris nama hidda dhalootaa nama gurraachaa qabu biyyoota Arabaa waliin hariiroo fayyaalessa horachuu fi hedduu rakkate ture. Sababa kanaaf ammoo Idris lammiilee biyyattiitiin danuu hin jaallataman turani. Dhuma irratti ammoo bara faranjoota 1969 Kolonel Muhammad Gadaafiin ilmi horsiisee bulaa re'ee fi gaalatissaa guddate fincila uummataa hoogganuudhaan nama dhageettii olaanaa qabu ture. Atoobamaa hin turin ammoo Kolonel Gadaafiin baatii eblaa gaaf guyyaa lama bara 1969 fonqolcha mootummaa raawwachuun Idris seenusi aangoo irraa kaasuun atoo lubbuu takkatti illee hin galaafatin hokkoraan ala dhumachuu isaatti hawaasa idil addunyaatiin hedduu dinqisiifame. Gadaafiin bara faranjoota 1969 kaasee hanga bara 1977tti dura taa'aa fi hoogganaa sochii uummataa ta'uudhaan Liibiyaa nama hoogganeedha. Sanduuba ammoo bara faranjoota 1977tti guutumatti hoogganaa biyyattii ta'uudhaan barcuma siyaasa Tiripoolii nama dhuunfateedha. Eegasii ammoo akkuma barcuma siyaasa biyyattii to'achuun hariiroo biyyoota Arabaa waliin qabu sirreeffate mootummaa sooshaalistii Arabaa ijaaruudhaan moonaawwan waraanaa koloneeffattoota warra akka United Kingdom fi Xaaliyaan mara guutuu biyyattii keessatti to'achuudhaan to'annaa isaa jalatti nama galcheedha. Yeroo gabaabaa keessatti ammoo biyyattiin waraana Ingilizii fi Xaaliyaan irraa walaba baate akka ifiiniif dandeettee bultuu fi Muhammad Gadaafiin nama angafaa ture. Gadaafiin sanduuba lammiilee biyyattiitiin dhageettii guddaa horatuu danda'ee jira. Ittaan sun ammoo kuusaa boba'aa dhaabbilee biyyoota lixaa mara to'achuudhaan qabeenya mootummaa biyyattii jalatti galmeessee biyyoonni lixaa gaafana kaasanii Muhammad Gadaafiin ilaammeenaatiin akka laalaniifis nageenyummaa isaa eeggachuuf jecha eegdota dubartoota amanamoo ta'an qofa filachuudhaan addatti leenjifatee of eegaa biyya isaas misoomsaa nama Afrikaa jabaa waan Afrikaa keessatti takka godhamee hin beekne godhuu fi yaalaa turedha. Gadaafiin nageenyummaa isaa eeggachuuf eegdota dubartoota inni qabate kanatti miidiyaaleen biyyoota alaa hedduun isaanii namni kun nama sagaagalaa dubartoota Liibiyaa irratti yakka saalqunnamtii raawwataa jiru jechuudhaan maqaa isa balleessuudhaaf
galgalaaf ganama irratti duulanitti jiru. Bara bulchiinsa Muhammad Gaddafi Liibiyaan biyyoota Afrikaa keessaa biyya diinagdee jabaa qabduu fi maqaan isii ammoo deddeebiidhaan miidiyaalee addunyaa irratti yaamamuu danda'edha. Yeroo inni gara aangootti dhufu Liibiyaan tarree biyyoota hiyyeeyyii addunyaa keessaa sadarkaa duraa irratti kan argamtu turte. Eega Gaddafiin gara aangoo dhufeen duuba garuu Liibiyaan biyya Afrikaa liqaa biyya kamiituu hin qabnee fi baajata qulqulluu liqaarraa bilisa ta'e kakuufama biyya alaa dolara biiliyoona 150 ol qabdu taate Afrikaa irratti biyya soorettii taatee waamamaa turte. Maan kana qofaree itti aansuudhaan Liibiyaan Afrikaa keessaa biyya maallaqa cimaa fi gatii guddaa qabu taateetu mul'atte. Bara bulchiinsa Muhammad Gaddafi diinaarri Liibiyaa tokko dolara Ameerikaa 0.82 qofaan gurgurama ture. Dabalataan Gaddafiin qabeenya uumamaa biyyatti gargaaramuudhaan Liibiyaan haalaan misoomsee ka jiru yoo ta'u lammiileen tajaajila fayyaa barnootaa fi mana jireenyaa bilisaan akka argatan hoogganaa jalqabaa Afrikaa keessatti godheedha. Lammiileen Liibiyaa bara bulchiinsa Muhammad Gaddafi bultii ijaarrachuudhaa fi sagantaa cidhaa mootummaarraa bilisaan kan argatan turan. Kana qofa doon taane ilmi horsiisee bulaa Muhammad Gaddafiin bara aangoo isaa tokkummaa Afrikaatiif hedduu nama dhimmamaa ture yoo ta'u keessaayyuu ammoo leellisaa sochii Pan Africanism kan ture Gaddafiin biyyoonni Afrikaa diinagdeen akka cimanii fi manca'iinsaa fi saamichi bara kolonii biyyoota Afrikaa irra ga'e akka dandamatuu fi maallaqni waliigalaa Afrikaan ittiin gargaaramtu kaarensiin Afrikaa akka uumamuu fi nama cichoominaan hojjechaa ture. Lammiileen Afrikaa hiyyummaa jalaa akka bahan maallaqni Afrikaa warqee yookiin sookoorraa hojjetame akka hojjetamuu fi warqii tooniin 140 ol kennuufis hoogganaa ifatti waadaa gale ture. Nami sanyii warra Arabaa kaaba Afrikaatti dhalate ilmi horsiisee bulaa re'eef gaalatissaa guddate Gaddafiin hariiroo biyyoota liigii Arabaa waliin qabu cimsachuudhaan hoogganaa jabaa biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota lixaa qofaa fi dura dhaabbachuudhaan falmate nama seenaan yeroo mara yaadatudha. But from a political point of view, I was quite happy. Muhammad Gaddafiin biyyoota lixaatii fi bineensa ilma namaa nyaatu jedhame waggaa 42 oliif qoqqobbiyamaa jala turee jira. Lammiilee Liibiyaa fi Afrikaanotaa warra dafanii wagalaniif ammoo Gaddafiin hoogganaa jabaa lammiilee Liibiyaa bira dabaree Afrikaallee fayyaduudhaa fi hidhitachaa ture jedhameetu faarfama. Gaddafiin dimokiraatota warra lixaa caalaa abbootii irree Afrikaa irratti lammiilee Afrikaatii fi yaada gaarii qabu jechuudhaan nama amanuudha. Sababa kanaan ammoo sochiin Gaddafiin hundi hordoffii biyyoota lixaatiif saaxilameef ture. Gaddafiinis harka maratee hin teenne. Garee bahaa fi akkanumallee ammoo ilma Kuubaa Fidel Castro waliin ta'uudhaan sochiiwwan finciltootaa kanneen akka Koongireesii biyyaalessa Afrikaa Nelson Mandeellaadhaan hoogganamu dhaabbata bilisummaa Falastiin Yaasir Arafaat waraana Rippaabilika Aayilaandii fi adda Poolaasariyoo ifatti deeggaruu nama eegalee fi nama biyyoonni lixaa sababoota kanaaf itti lolaa turanidha. Mootummaan Gaddafi haleellaa humnoota bakka bu'ootaa kanaa fi kanneen biroo raawwateera jechuudhaan Amerikaa fi United Kingdamiidhaan hedduu gaadamuu eegale. Dabalataanis ammoo Gaddafiin biyyoota Afrikaa warra jala gugguufan kanneen akka Chaad farrattis weerara ifatti raawwate nama biyyoota lixanfachiisedha. Liibiyaan sanduuba Harvardii jeequmsaa jedhamuudhaan Faransaay, United Kingdamii fi Amerikaan gaadamutti kaate. Sababa kanaan Amerikaan miira fi to'achuu dadhabuudhaan bara 1986 Liibiyaa irratti hanga boombii roobsuutti yaadutti kaate. Gaddafiin bara bulchiinsa isaa sochiiwwan farra empaayiristii fi farra koloneeffattootaa mara deeggaru jechuudhaan biyyoota lixaa maraanii akka malee gaadamaa ture. It is just a propaganda and allegations without any evidence. Kitaaba isaa Green Book jedhamu beekamu keessatti ammoo guutuu addunyaa irratti sochiiwwan haqaaf godhamu mara deeggaruun barbaachisaa ta'uu ifatti barreessee jira. Dabalataan ammoo Gaddafiin sochiiwwan mirga lammiilee Afrikaa mara Arabas haa ta'u gurraachota mara nan deeggara jechuudhaan ifatti dubbachuutti ka'e. Ejjannoo fi amalli Gaddafi yeroo mara ammoo kan jijjiiramne ta'uu mul'ataatti dhufe. Sababa kanaaf ammoo ifatti Ameerikaa fi biyyoota lixaatti waan inni dheekkamuu fi namoonni tokko tokko namichi kun sammuu fayyaa akka hin qabne amanaa kan turan yoo ta'u Gaddafiin hariiroo Kuubaa waliin qabu cimsuudhaan michummaa gamtaa Sooviyetii fi biyyoota Arabaa waliin qabus haalaan tolfateeti jira. Haleellaa 9/11 Ameerikaatti gareen Alqaayidaa raawwatee duuba ammoo hariiroon Liibiyaa fi biyyoota naatoo gidduu jiru akkaan muddama keessa galeeti ture. Qoqqobbiin diinagdee Liibiyaa irratti darbatamu ammoo diinagdee Liibiyaa laaffisuun hidhannoo niikulaara biyyattiin silaa yaadaa turtellee addaan danqeeti jira. Dhuma irratti ammoo Gaddafiin gannaa 42 eega Liibiyaa hoogganeen duuba shirri biyyoota lixaa biyya keessaa akka itti biqile hubate. Sanduuba Tiripooliin humnoota finciltoota biyya keessaan kan weeraramte ta'uu
Gaadafiin akkuma hubateeni nagaa fi tasgabbiin Liibiyaa raafamuun mootummaan Gaadafii qormaata cimaa fi saaxilamaa akka dhufe hubachuudhaan gara miidiyaalee as fuullee jechoota darabbachuutti ka'e. They love me, all my people with me. They love me all. But if they do love you, they will die to protect me, my people. Baatiiwwan lamaa fi deeggarsa ifaa hin taaneeni finciltoonni Liibiyaa Tripol deeggarsa warra harka lafa jalaatiin jeequtti kaaniiti turani. Sanduuba humnoonni finciltoota sochii Arab Uprising ka warraaqsa Arabootaa jedhamuudhaan beekamuun jeequmsa hamaaf saaxilamte. Sochiin warraaqsa Arabaa Hosni Mubaarak aangoorraa dhidhimsee Liibiyaa labuudhaan Gaadafii addatti kutatee rakkoodhaaf saaxileeti ture. Finciltoonni Liibiyaa waraana NATO, Faransaay, United Kingdom fi Ameerikaa jalatti hiriiruudhaan Muammar Muhammad Gaadafii ilma horsiisee bulaa biyya isaatiif seenaa hojjete Gaadafii bu'oo bisaanii keessatti ajjeesanii miidiyaadhaatti mul'isaniitu jiru. A bloody legacy that today came to a bloody end. For Nightline, this is Christiana Manpour. Gaadafiin imaammata warra lixaatiif abbaa irree ta'uusii lammiilee isaaf ammoo nama tola oole hoogganaa abbaa Liibiyaa jedhamuudhaan maqaan silaa barreeffamuuf ture. Humnoonni finciltoota biyya keessaa ka NTC jedhaman ammoo Muammar Gaadafiidhaan abbaa irreeti jedhanii daboo alaa itti waammatuudhaan ilma biyya isaanii ajjeesanii Liibiyaa balaadhaaf saaxilataniiti jiru. Ajjechaan Gaadafii irratti raawwate sun ammoo seera addunyaa kan cabse jechuudhaan biyyoota lixaa irratti qeeqa jabaa kaasee ture. Dhaabbileen mirga lamaan namummaatiif falman warri akka Amnesty International fi Human Rights Watch faatammoo qorannoo walabaa haala ijjechaa isaa irratti akka taasifamu gaafataa turanullee garuu ammoo eessaayyuun ga'uu hin dandeenye. Gaadafiin abbaan ijoollee torbaa ijoollee isaa 3 waraana san keessatti dhabuufis nama saaxilameedha. Ijoolleen isaa warri abbaan isaanii biyya isaaniitiif tola oolaa ture warri kaan hidhamanii akka dhiifama gaafatanis dirqisiifamaniiti jiru. Anasiif beekaan faranjoota Afrikaanotaa fi ijoollee Afrikaa hedduu gatii jabaa akka kaffalchiiste seenaan Muammar Muhammad Gaadafii kun ifatti agarsiisa. Gaadafiin warra wareegama akkasii kaffalan keessaa nama carraa akkasii irra bu'ees ta'e seenaadhaaf galmaa'eeti jira. Liibiyaan biyya kaaba Afrikaa qaroo isii eega nyaatteen duuba amma ganna 13 lakkoofsiisteeti jirti. Hanga amma jijjiiramni eegames adoo hin argamin biyyattiin nagaaf tasgabbii irraa fagaattee biyya hiyyeettii fi caccabduu ka'umsa qorattoota addunyaatiif bu'uura taatee amma akka fakkeenyaatti fudhatamtu taatees jirti. Namjabaan keenyardhaa Muammar Muhammad Al-Gaadafiin nama jabaa kaaba Afrikaatti biyyoota alaa dura dhaabbachuudhaan dhumarratti obboleeyyan warra cinaa isa jiruun nyaatamee Liibiyaas rakkoodhaaf saaxile akka ta'ee fi barnoota guddaa irraa akka argattan nama filanneedha. Amburuu mashii ture. Waan waliin turtaniif galata guddaa qabdu. Fayyaa tura.